Akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa oduu sa'aatii kanaatiin isinitti himaa oduu irraa wajjin ani Muhammad Fantaalleetiin. Godina Harargee lixaa aanaalee Daaroo Labuu fi Hawwii godinaatti lola qindaawaa humna addaa poolisii Somaalee fi waraanni wayyaanee jiraattota irratti bananii wal qabate hanga oduun kun qindaa'etti gama lameen irraa lubbuun namoota 61 darbuun mirkanaa'ee jira. Lolli kun aanaa Daaroo Labuutti itti fufee oolee jira. Yihuun Ingidaa gabaasa dabalataa akkatti aanutti qindeessee jira. Godina Harargee lixaa aanaalee Daaroo Labuu fi Hawwii godinaatti lolli qindaawaan humna addaa poolisii Somaalee fi waraana raayyaa ittisaatiin uummata Oromoo irratti baname furmaata waaraa hin arganne. Aanaa Hawwii godinaatti jimaataa raddaaleen taa'oo fi ibsaa jedhaman humna addaa poolisii Somaaleen weeraramanii lubbuu namaa fi qabeenyaarra miidhaan cimaan dhaqqabeera. Lolli kun gara aanaa ollaa aanaa Daaroo Labuuttis ce'uuf danda'eera. Raddaalee fi gandoonni aanaa Daaroo Labuu Gaadulloo Milkaa'ee Harooroqaa Gaarrii Guddoo Gaarrii Qalloo fi Mardoo jedhaman iddoowwan rakkoon itti uumame ta'us odeeffannoon garasii ergan ni mul'isa. Jiraattonni raddaalee kanneen waraanaa humnoonni meeshaa jajjaboo hidhatan qindoominaan banan jalaa ooluuf qe'ee fi qabiyyee isaanii buusanii dhiyeessuun rakkoo cimaaf saaxilamaniiru. Lolli aanaa Hawwii godinaatti baname har'a waan tasgabbaa'e fakkaatus haalli aanaan Daaroo Labuu keessatti argamtu yaaddessaadha jiraattonni ganama har'aarraa eegalee araddaa dhagaa dhaabaa jedhamutti lolli jabaan geggeeffamaa oolus yaada OMN'f kennaniin ibsaniiru. Garuu fakarraa jijjiiranitti dandeessa. Lolli har'allee akka ajaa'iba deemaa jira. Karaa bakka jaamtuu fi garrii guddootii fi garrii qanyee marsuu bakka jaamtuu fi karaa ibsaatii fi Gaadilloo magaalaa Milkaa'eetti bakka dhiyaatu ammallee Harooroqaa bakka jaamtuu lola akka ajaa'ibatti deemaa jira. Ijoollee fatanallee nama hedduutu kaleessa Milkaa'ee fi Gaadillootti illee dhume. Lola deemaa jiru irratti waraanni raayyaa ittisaa uffata jijjiirratee qooda fudhataa jira kan jedhan jiraataan aanaa Daaroo Labuu waraanaa bifa qindaa'een hawaasa irratti baname kana qolachuuf miseensonni kora bittinneessaa Oromiyaa fi milishaanii aanichaa aarsaa jabaa hanga wareegama lubbuutti kaffalaa jiraachuu isaanii dubbatan. Lola araddaalee garaagaraatti baname kanaan gama lameeniinuu dhumaatiin jabaan mudateera. Jillee Pireezidantii Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan durfamus aanaa Daaroo Labuutti argamuun miidhaa araddaa Gaadullootti dhaqqabe daawwachaa ooluusaa jiraattonni kan dubbatan. Hanqinni jiru ijoollee wajjin namni baqatee jira. Obbo Lammaa Magarsaallee dhufee jira garuu namni baqatee waan jiruuf dirreerratti ilmaanii wajjin ilmi namaa guutuun akka bulchiinsa aanaa Daaroo Labuutii fi Hawwii guddinallee guututti namni baqatee jira. Namni baqataa hin jiru. Namni laga keessa galee ijoollee ilmaan laga guuree laga keessa jira namni. Jira lammaan amma Gaadilloo jira biyya irraa Gaadilloo jira magaalumaan keessa jiru kana keessa. Illee kalee dhumtee fi haadha dhumtee ganama kana dhumtee hundaa irra deemee laanu jira ammaan kana reeffa laanaa jira inni bakka kana. Bulchaan godina Harargee lixaa obbo Taklee Dheeressaa duula qindaawaa jiraattota aanaalee Hawwii guddinaa fi Daaroo Labuu irratti baname kana laalchisuun yaada ganama har'aa Oromiyaa Broadcasting Corporation'if kennaniin miidhaan dhaqqabe hammaataa ta'uu mirkaneessan. Akka obbo Takleen jedhanitti lola kanaan gama Oromiyaatiin namoonni 29 lubbuun isaanii darbeera. Gama Somaaleetiinis namoonni 26 du'aniiru jedhan. Namoota lubbuun darbuun isaanii mirkanaa'an alattis hedduun madaaniiru. Aanaalee lameenitti manneen jiraattotaa 360 caalanis qabeenya waliin barbadaa'uu isaanii bulchiinsi godina Harargee lixaa mirkaneesseera. Dhimmicha irratti ibsaa kan kennan hoogganaanii biiroo dhimmoota koominikeeshinii Oromiyaa obbo Addisuu Argaa gama isaaniitiin aanaa Hawwii guddinaatti tarkaanfii hidhattoonni naannoo Somaalee hawaasa nagaa da'oo godhachuun fudhataniin dhalattoonni Oromoo 29 wareegamuu ibsan. Lakkoofsi dhalattoota Somaalee lubbuun darban immoo gara 32tti guddachuusaa mirkaneessaniiru. Lola humnoonni kunniin qabsiisaniin guyyoota 3 keessatti lubbuun namoota 60 olii dabarteetti. Lolli aanaalee lameenitti geggeeffamaa jiru xumura waan hin arganneef lakkoofsi wareegamtootaa dabaluu danda'a sodaan jedhus uumameera. Aanaalee lolli kun keessatti baname iddoowwan daangaa naannolee lameeniin wal qabataniin ala. Lolli akkanumaan uummata nagaa irratti baname hawaasa qe'ee irratti wareegama jabaa kaffalchiisaa jiru kun qaama karoora Oromiyaa qabbana dhorkuun bulchiinsa naannichaa guutummaan guutuutti humna waraanaa jalatti kuffisuuti jedhu xiinxaltoonni. Haala mudatoonni keessatti uummanni Oromoo fi qaamni hawaasichaaf dhaabbate martu tokkummaan hiriiruun roorroo hawaasichaa qolachuu akka qabuufis waamicha dhiheessaniiru.
weerarri qindaa'aan poolisii addaa naannoo Sumaaleen Oromiyaa bahaanaa Cinaaqsan keessatti adeemsifamaa jiru ammallee hin dhaabbanne. Duulli wayyaanonni duuba ta'anii jajjabeessaa jiran kun kaleessa aanaa Cinaaqsan bakka biyyoo ja'amutti adeemsifamuu fi dura dhaabbannoo uummataatiin cabanii of duuba deebanii jedhu jiraattonni walakkaa rakkoo keessa ta'anii yaada kana nu dhaqqaban. Dheengadammoo Araddaa Migiraa jedhamutti lola ta'een gara lameen irraa lubbuun namaa dabruun himamee jira. Badri Yusuf dabalata qaba. Dulli poolisoonni addaa naannoo Somaalee baha Oromiyaa irratti banan ammallee akka itti fufee jiru jiraattonni himan. Haaluma kana aanaa Cinaaqsan bakka biyyoo jedhamtutti kaleessa dhukaasa bananis dura dhaabbannoo jiraattonni ifirraa ittisuu godhaniin akka milkaa'in jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himanii jiru. Uummanni aanaa Cinaaqsan weeraraa kana gootummaan dura dhaabbatanii ifirraa qolachaa akka jiran gabaafamee jira. Dheengadammoo Araddaa Migiraa jedhamu irratti lola poolisoota addaa naannoo Somaalee fi jiraattota jidduutti taheen gara lachurraa namoonni lama ajjeefamu odeessi kun ni mirkaneessa. Egaa akkuma beekamutti aanaa Cinaaqsan edda galgala bakka biyyoo jedhamtutti waraana cimaadhaatu ture uummanni keenya irraa ofirraa deebisee jira jijjiga ofirraa deebisanii jiranii lola kana irratti uummata kaawwanii badiin gara lameenuu ga'een jiru garuu dheengadda galgala Araddaa Migiraati irratti lola bananii jiranii gama lameenitu namni tokko du'ee jira. Humni duula kana uummata irratti adeemsisaa jiru erga haleelameen booda ariitiin gara magaalaa Jijjigatti akka deebi'es gabaafamee jira. Miseensonni poolisii addaa naannoo Somaalee irra jireessi isaanii dirqisiifamanii waan hiriirfamaniif lola keessatti lubbuu isaanii dhabuu akkan feene lola gaggeessan hundarratti dafanii if duuba deebi'uun mallattoo du'a diddaatii jedhame. Gama biraatiin mootummaan wayyaanee poolisoota addaa naannoo Somaalee mooraa waraanaa Hursoo geessuun huccuu waraanaa itti uwwisuun gara aanota godina Harargee bahaa fi lixatti bobbaasuun uummata ittiin fixuuf karoorfatee akka jiru gabaafamee jira. Waan ta'eef uummanni aanaa Cinaaqsaniif naannoo daangaa jiraatu hundi if eeggannoo malu akka godhu qeeroon aanaa Cinaaqsan dhaamsa dabarsee jira. Bulchiinsi mootummaa naannoo Somaalee ammoo lammiilee keenyatu Oromiyaa keessatti dhumatee jechuun gaddaa fi olola bal'aa miira kakaasu gaggeessu irratti argama. Hayyoonni Somaalee hedduun garuu shira bulchiinsa naannoo Somaalee fi Oromiyaa jidduutti dhalatee lubbuu namaa galaafataa jiru kana qaama biraatu duuba jira jechuun qeeqa dhiheessaa jiru. Innis murna gita bittaa ilmaan Tigraay TPLF akka ta'e beekamaadha. weerara poolisoonni addaa naannoo Somaalee fi waraanni wayyaanee uummata nagaa irratti raawwataniin dhalattoonni Oromoo hedduun rasaasa madaa'anii miidhaan jabaan qaama isaanii irra gahuun hospitaala Hararitti yaalamaa akka jirantu gabaafame. Namoonni miidhaman kunneen jiraattota aanaa Meettaa magaalaa Calanqoo fi aanaa Fadiis ta'utu himame. Usmaan Baayyuu. Godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Sabbataa Furii keessatti hiriirri jabaan qeerroo fi hawaasan geggeeffamaa jiraachuun himame. Sababa ajjeechaa suukanneessaa dhalattoota Oromoo aanaa Meettaatti mudateen hawaasni mufiin mormii cimaa guyyaarraa dhageessisaa ooleera. Faayidaa Eliyaas waan qopheeffatte qabdi. Gocha duguggaa sanyii mootummaa faashistii wayyaanetiin uummata wayyabaa Oromoo irratti raawwatamaa jiru mormuudhaan godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee kutaa Sabbataa Furii keessatti haala addateen mormii jabaa gaggeessaati jira. Miidhaan uummata Oromootirra gahaa jiruu fi gaaga'amiinsa lubbuu lammiilee nagaa irratti gaggeeffamaa jiru waliin kan wal qabate naannoo magaalaa Finfinnee kutaa Sabbataatti tan argamtu Furii keessatti mormiin jabaan gaggeeffamaati jira. Mormii gaggeeffamaa jiru kanaanis ummanni ajjechaa suukanneessaa aanaa Meettaa keessatti humnoota raayyaa ittisa biyyattiitiin raawwatame mormuun akka ta'ee fi gaafii mirga abbaa biyyummaati ture. Itti dabaluun akka jiraattonni yaada nuuf kennanitti kaayyoon mormii kana haala suukanneessaa hooggantoonni Oromoo kan akka Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Dr. Mararaa Guddinaa fi Addisuu Bullaallaa akkasumas Gurmeessaa Ayyaanoo dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessa jiran miidhaan isaanirra gahaa jiru hedduu ulfaataa fi gochi mootummaa wayyaanetiin dhalattoota Oromoo irratti raawwatamaa jiru mormuun akka dhaabbatu gaafachuu irratti argamu. Uummanni shookuu keessatti gadda gaafa Calanqoo Sabbitaan hamminaan uummata irratti raawwate namni hunduu hamileen isaa baay'ee walii weerrifate. Yeroo tokko mana tokko namni ishee yeroo jedhu mana keenyattis boonni irraa qeerroon muraasni isaanii kan dubarta geessan irraa dhaabatu namoonni mana hidhaa jiran dhala qajeelfamaa jiran akka gaarii qajeelu waddoo irraa turan. Kan hidhaa jiraannooti deelaa turan. Ganama gara sa'aatii kanaaf walakkaa. Sa'a lamaaf walakkaa irraa sa'aatii sadii hin jiran kan uummanni boodarra itti dhufe. Miidhaa mootummaa faashistii wayyaaneetiin lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru keessumattuu haalli isaan muddee 11 aanaa Meettaa keessatti lubbuu lammiilee nagaa galaafatan sun onnee teenya dhuma deesseeti jira jechuun gochi akkanaa kun yakka seenaa guddaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jirudha jechuun qeeqaatti jirani.
haala jiru hordofuun hanga oduu kana qindeessinetti hiriirri ture naga qabeessam. Rakkoon uummata Oromoo ragaa jiruu fi haala nageenya Oromiyaa keessatti deemaa jiru mormuuf iddoo tokko tokkotti adeemsi dabballoota OPDO jijjiiramuu dhabuun danqaa ta'uutu dubbatame. Godina Gujii Bahaatti dabballoonni moofaan fedhii hawaasni miira isaatti dhagayame ibsachuu qabu ukkaamsuun akka uummanni fedhii isaanii hin ibsanne gochaa jiru jedhamee jira. Abdusalaam Hasan dabalata akkatti aanutti nutti hima. Hammeenyaa fi dhiibbaan yeroo adda addaatti sirna gita bittootaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru yeroo kamiyyuu caalaa uummata kana walitti fidaa jira. Sabni miidhamaan kun gamtaadhaan falmachuun humna diinaa raasuun humnoota sabicha bakka buune jedhan of duukaa hiriirsuun qabsoo tarsiimoo uummata kamii keessa galaniiru. Qabsoon uummatni Oromoo yeroo dhiyoo as geggeessaa jiru humna sabni kun qabu diinaa fi firattis kan agarsiis. Naasuu fi babbaqaqiinsa sirna biyya bitaa jiran keessatti uumuu kan danda'ee fi jijjiirama kallattii qabsoo mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti jalqabbeen jirus injifannoo qabsoo uummatni Oromoo daangaa hanga daangaatti socho'uun godhaniin galmaa jiran keessatti kan lakkaa'amanidha. Mootummaan wayyaanee sodaa qabsoon uummata kanaa isa keessatti uumeen humna waraanaa qabu hunda humnaa ol hawaasa nagaa irratti fayyadamuun lammiilee biyyattii dallansiisee jira. Ragaa kanaafis taateewwan magaalaa Calanqoo fi aanaa Hawwii guddinaatti deemaa jiran adda durummaan ka'u. Miidhaa waraanni wayyaanee dhaqqabsiisaa jiru kanaanis godinoota Oromiyaa hedduu keessatti jiraattotni baanii gamtaadhaan mormuun mormii karaa nagaa tarsiimoodhaan masakamee yoo dhageessan. Godinootni tokko tokko immoo aangoota OPDO toora haaromsaa hin qabatiniin miidhaa uummata irra ga'e balaaleffachuudhaaf carraa dhabneerra jiran. Godina Gujii Bahaatti rakkoo waraanni wayyaanee Oromiyaa keessatti uummata Oromoo irratti raawwataa jiru kana ilaalchisee uummatni hiriira mormii ba'uun miira isaa ibsachuu akka hin dandeenye dabballootni OPDO godinicha hoogganaa jiran fedhii uummataa ukkaamsaa akka jiran jiraataan aanaa Gooroo Doolaa nuti dubbifne OMN'if yaada laateera. Akka namni kun jedhutti jiraattotni aanaa Gooroo Doolaa kibxata dabre bayanii sagalee mormii dhageessaniin waraanni wayyaanee naannoo Oromiyaa keessaa akka bayan gaafatanii turuu ibsuun mormii kana boodas dargaggootni lama akka hidhaman dubbata. Federaalaa ni gabaasa dheetii Filippiinii Harargee dhimateenya hidhaadhina kan fakkaatu jedhamtee siyaasaa adadhii kan mul'isu hidhaadhina kan fakkaatu dhageessaa ta'anii yaadaleen biyyattiin amantaa abbootiin gadaa birhaanii eebbisanii gadhiisanii jiranii guyyaa kan jedhamtee manneen barnoota dhufaadhaa baadiyyaa deemanii kan jijjiiranii garuu kaabineen sadarkaa gannaa sa'aalina sassaamaa jechuun isheen bilisii isaan bilisii hin jirtu guyyaa kun Yellow and coming to the Havana made it in the you need to run it. After a month, you get the customer after you, it's on your temple. One thing to do another in the color of the bread, then in the desire, welcome the year. And the east is beyond the road. The reward that is a new vanity to learn, within another. Bulchiinsi godina Gujii adeemsa baratame keessaa bahuun hawaasaan walitti siqee qabsicha masakuu caalaa fedhii uummatni qabsoof qaban daangessaa jiru. Uummatni godina Gujii gamtaadhaan walitti bahee haala nageenyaa Oromiyaa keessa deemaa jiru ibsachuufis carraa dhabeera. Gochi kun ammoo qabsoo uummata kallattii tarsiimaa qabatee adeemsa gaarii irra jiru kana jijjiiruun qabsoo uummataa daandii qajeelaa irraa maqsuun hawaasa godinichaa komachiisaa jira. Itti fufoonis jiraataan kun hoggansi tarsiimoo qabsoo hiree murteeffannaa uummata Oromoo tumsu hundi aangawoota ilaalcha moofaan qabsoo uummataa sakaalaa jiran kanneen karaa irraa maqsuun hoggansa aantummaa uummataa qabaniin bakka buusuun tumsa barbaachisaa qabsoon Oromoo yeroo ammaa kana gaafatu akka milkeessan yaamichaa dhiyeessaniiru. Oduu keenya xumuraatiin lammii biyya Biraazil kan ta'e taphataa kubbaa miilaa beekamaan Roonaaldinoon tapha siyaasatti dabalamuu dubbate. Ispoortii keessatti biyya isaa Biraazilitti maqaa dansaa kan horate taphataa beekamaa addunyaa kan ture Roonaaldinoon filannoo biyyattii bara 2018 dhufaa jiru kanarratti hirmaatuun teessuma paarlamaaf dorgomuu akka jiru maxxansi Biraazil O Globe jedhamu mirkaneessuutu gabaafame. Badri Yusuf gabaasa BBC.